Bareng gammachuu keessa biyyoota lamaan dha'uu deema. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Gammachuun fixanne. Najarana burri apa aduba burra parasete maladam garana dokmate nara gar bagufete najarana burri apa aduba burra parasete isin sawadate hannicho romo kana agarte yo isin namanne wanni afin jirtu na afin nicho jiddu irraa murud baqanis isirra isin irraa murud qabdi yo mo kana agarte debite onnin ti yabana isina hannicho sifanada nei hannicho ካየችን ቪዲዮ ማምትወድ ከሆነ ትመጣለች አይደለ ካልወደደች ደግሞ ትቀራለች እርግጠኛ ነኝ ትመጣለች ደግሞ እና በእርግጠኝነት ሀኒቾ ይሄንን ቪዲዮ ካየሽ እባክሽ እንድትመጪ እና በጣም ነው የሚወድሽ። አዎ እኔ በጣም ነው የሚወድሽ እና ማሊ ነገ ፈያ ጋር ወርዱት ተቀኝ ከና ኺያብ ሀኒቾ ትላል ኢሳኒ ሰው በሳኒት ምን ምፍረካጅ ሳይረኒ ረኮን ኮንፎርማተር ከቲ አፋሮቲ ወረም በይኔ ቢስ እንዴስ ያለማ afaan oromoo dubbachuun isaati bakka ni baratamu afaan oromoo ni barata naarani baradha gana hay ni beeyta hodde furus ayi maalin jaa nagi afayya gaafadho ayni hordoftoota hay suba video man ya gartaa min warabu jirani nagi afayya gaafadho osoo itu di jirti ni beeyta garula ni beeyta oromoo fani beeytin sodaatti akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaaliifi kabajamoo arraas deebinee jirra akkuma isinii baallamne keessan hindiine kaameraa keenya qabannee isiniif deebinee jirra saayiba kiyya roobsan anaa fi hannaan sababaan numa anaa fi hannaan adda boorratti dheengadda viidiyoo dabaratti agartanii jirtanii miccoo adda adaasaa ijoollee naa fi isii adda baastee sanii wajjin waan wal quba qabduuf icciti isaanii isinni beeytii isinni baasinaan jee ture garuummoo akkasii mitii akkisan cufti hafeeti micoon waan isaanii wajjin wal lolaa harkaa wali buna waan ta'eef ani nama isaan ammaas beeku nama biraa isin qacaljette nama biraatti nu qacaljite jechuudha nama biraas nuuf yaamte bilbilaan wal nu qunnamsiifte bikka kanaatti walii neenneeti as dhufne mee waan jiru hunda isarraa akka dhageessan naasumaan nagee wal gaafadha saayiba. Akkam jirtan daawwattoota hordoftoota keenya akkuma viidiyoo dabreeratti illee dhageessanitti dhugaa jirtu ni baasnaa jennee turre egaa jilaan nafne dhugaa jirtu kana akka waan fedhee hafa malee beete aarsaa meeqatti hafallee jechuudha. Asumaanuu dhugaa jirtu sanillee baasneeti jirra guutumaa guutti illee baasneeti jira nama san nama gartee sila qaamaan filaanu biratti illee argamee waan san isiniif himu san illee dhabnullee garuu nama bakka bu'aa gartee nama san guyyaa san wajjin arraan isii nama san gartee akka nama san nu qajeelchitu gooneeti jirra. Isin garuu waan hojiirra jirtuuf bakka fagoo jirtuuf arraan tana nu biratti argamtee viidiyoo kana wajji warabuufillee waan san isin biraan ga'uullee hin dandeenye. Kanaafuu nama san jechuun nama isa guyyaa san isii bira ture gama keenya qajeelchitee jirti. Kanaafuu dhugaa jirtu nama san gizee dhufe karaa dhageenyu ta'a hanga dhuma viidiyoo keenyaatti nu hordofan afeerraa teenya. Akkasuma hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo isinillee baay'ee nu rakkachaa jirtanii baay'ee nuuf cinqamaa jirtanii ani garuu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf anaa fi hannichoon adda baanee jira jee anillee bikkaan abdii muradhe irratti alhamdulillah galanni rabbi faa ga'u galanni waaqayyoof haa ta'u alhamdulillah xiqqishoo gammachuun na dhagayamaa jira. Viidiyoo kanallee hannichoo yoo agarte akka isiniif duba deebite abdiin qabaa. Ni agarti jeeti yaada isin ammoo viidiyoo kana like share godhuun dagatinaadha warri nuuf gadditanii rakkattanii rakkoo keessa jirtan hundinuu hayni bee jira walumaa galattuu akka micoon nu himtatti waan itti aanu silaa'uu saayibtitti micoo adda adaasaa ta'e isin itti qacaljitsan asitti walee neemee asii dhufu jirti waan hafe isin
ni himti isiniiti. Asitti eenaa dhufu jirti micoon waan jiru takka micoo irraa adda baafannaa. Biyya adda baafannee booda wanni kun kijiba ta'uusaa kaameeraa qabannee yaala waan hunda waan takka waan isin dho'isin hin qabnu akkuma nu rakkachaa turtan kaameeraa yeroo rakkoo keessatti isiniif waraabu jirraayee yeroo gammachuu xiqqishoo ammaan tana anumaa gammachuu jira gammachuutiin jira garuu. Gammadi rakkoon inshallah dhugaan jirtu beektaa ni dhaati akkuma dheengadde isin jenna sanitti dhugaan hin haftu gaa. Ni baati arraan tana immoo dhugaa kana jala jennee hanga dhumaatti ni baafna jee abdiin qaba waan takka yaadee si cinaan jedhan inshallah. Yaa dhugaan ni qallatti malee cittu jaansan dhugumaa harkaatiin jira maaliif amma garuu waan kana mirkaneeffachuudhaan ni beektaa qilleensi deema tokko qilleensa bareedaa tokko harkaatiin jira jechuudha waan kana mirkaneeffachuudhaan nullee qilleensa bareedaa dura laabbar waan takka foolii bareedduu gisee agarte wanni san si bareedaa nyaata tokko mi'aawaa nyaata bareedaa fooliin isaa yoo sitti urgaa'e baay'ee bareedaadha. Nyaanni san yoo urgoo jechuudha distii yoo ta'u nyaata bareedaa akkamatti hoggaa inni ciistee darbee fooliin isaa dhufti si bareedaa akkuma akkasiiti wanni dhagamus akkasuma turtii gaariin waliin tana micoo asitti eegu jirra. Eda midhanii deemurra midhamuutu caala sila onnee dhugaan miite harka rabbiiti yaala. Hordoftoota keenya turtee jirti amma daqiiqaa 30 jirra. Ni lufti numa eegaa obsaan eegu jirra. Sin dhoksinee dhugaan kee namiidhe waa takkanaan. Ayi matachi dhuftee jirti isidha. Ayi dhuftee jirti. Daawwattoota keenya gaafa baasuudhaaf. Dhuftee jirti. Ayi nagaami. Fayyaadha. Nagaami. Rakkoon qabu. Baga nagaan dhufte haa. Duraan dursee እስቲ በአማርኛ ነካ እንጂ እሺ ስምሽን አስተዋወቂኝ። ሲኖሪታ እባላለሁ። ሲኖሪታን ጃማ jettee ila geessanii beeytanii sillee waa gartee waan arraan tana ittiin as qophoyina arraan tana viidiyoo mordaaf hanga kana sa'aatii jira kana turreef nama kana eegu jirra namni san dhufeeti jira kanaafuu dhugaa jirtu ni baasna walumaanii mee yaada geeffannu. እኔ የምሰራው ስልክ ቤት ነው እና ልጅቷ መጣ ቀጥታ ፎቶ የሚያቀናብርላት ሰው ነበር የፈለገችው እና እንዳቀናብርላት ነገረችኝና ልጁ ጋር ላኳት። እኔም ልጁን ሄጄ ስጠይቀው akkuma dhageessan kanatti oromiyaadhaan gisee irra sirrii deebi'u ani mana silkiitiin hojjedhaa jettee hojiin kiyya mana moobaayilaa gurguruuti dhufteeti natti nama akkanatti footoo walitti akkanaa baruu beeku jechuudha yookaan walitti tolchuu beeku ni beektaa yookiin ati ni tolchitaa hin jette lakki anaa miti mucaa silkii na bira taa'ee dalagu san bira geessiin jedheni akkasitti isa bira geessitee tolchitee kuttee yeroo kana ani itti si'eetan maal gootee jennaan akkanaatti footoo takka walitti akkanaa baruudhaaf jechuudha na bira dhuftee na gaafatte saniif hin dalagee jedhee natti himee naan jette. Akkana jettee asooyitee nutti marajaa kana fideeti jirti. Yaanni footoo editaa argee ኤዲት አድርጎ ሰጥቷል። akkuma dhageessan kanatti footoo sanillee akka edit godhee mucaan kanneef nuuf himteeti jirti. Daawwattoota keenya dhugaan jiru kanuma. Gama kaaniin kan gaafin qabaysi ifama hordoftoota keenya obboleettiin teenya amaariffaa malee oromiffaa xiqqishoo amaariffaa malee oromiffaa diles hin dandeessu. Garuutu haqa baasuudhaaf dhugaa jirtu baasuudhaaf afaanii miti waan feetoo yoo taate afaanii miti nama afaan shimbirroo taasisa yoo taate miti dhugaa jirtu baasna sila afaan amaariffaa miti waan afaan feetoo taate dhugaa jirtu baasuudhaaf jechuun yalan deemne jechuudha yeroo akkan isin hinjuu amma gaafita kan si gaafadha obboleettii gurratti dhageessaa mi oromiffaa bojoreessa mala ni nagaye gurratti dhageessi. Ani mana footootiin dalageette mana footoo keessa mana footootiin jaami mana silkii maaliif mana footoo ani footoo tanaatu duraan hin jee duraan idiitii fakkeessee idiitii jira idiitiidhaan jeeni ani chofree jirti filiis viidiyoo kana sheer godhaadha hundi keessanuu laayik sheer godhaa hannichoo biraan gaya hannichoon silaa ni ilaalti ni beekaa hannichoo dhugaan jirtu kun walaal ana biraa miti ansirraa akkuma ati abdiin irraa murattee duraan abdii sirraa muradheetiin ture garuu ammaan tana dhugaan jirtu baatee jirti obboleettiyya yeroo san jechuun
ጊዜ ሲስ ዱፍቴ ፎቶ ሲጋፈቱ አቲ ካሮ ኦንላይን ከቲ ከጀጀቱ ጎረቤት አይዋ እሱ ነው ማቀዋ ኤዲት ነው ኢሳብ ቢኻሚ ኤዲት ጎሩ ነሞ ኦንላይን ከቲ ነሞ ላልሲን ነሞ ዱፍቴ ጋፈቴቹ ነሞ ከነቲ ፎቶ ኤዲት ጎሩ ንጅራ ተቲ ጋፈቴ mana silki sa waliin laquun nenya Israa'elee foto sila dabarfachuu barbaade foto sirni jirtimo si dabarsitee jirtimo akkami naaf hin galle kana teessoo saroosin hin caalifate maalichi maal goota fotoon amma na bira hin jirtu isbira jirtu isii bira jira isbira foto illee sila isirraa fudhachuun barbaade akkaataa itti wanti ta'e walumaa galatti dhugaan kana warreen beektaa dhugaa nama isiin akka hin tettillee haasa keenyaaf illee garii wanni gartee dhugaan barbaadu san kanuma footoo achi fiddee isiin kun maaliif kana goote ni beektaa isuma kana adda baasuudhaaf waan ta'eef atis ni beektaa. Alhamdulillah yaa rabbi. Kanaafuu ammaan tana ta'uu qabu wanni ta'uun wanni fira dhagahamuu qabullee dhagahameetiin jira. Isaan birallee gaheetii jira gaafii uummata keenyaati illee akkasumatti waan nagatee dhugaa jirtu baasa waan jaametti dhugaa finneeti jirra. Dhugaan jirtu kanuma akka isinittis dhageessaniiti jirte irrallee isin deebineeti jirra. Dhugaan jiru kanuma gaa yoo waan biroo qabaatan viidiyoon kun naannichoo biraatti gaa ilaalti isin leen ilaaltii waan kana. Micoda ati si micoda kiti ani si itu si wala saya godenya nachu godenya nat micola mati maaf mico garte ani bi utada da ya santu isi wajjin saiba isi bira daiti akka bi wanta kana daleede isin tuna wajju walitti walishmani tan nama kanatu jiraate guyyaa san bira jiru waxaan ani guyyaa waan kana ichite kana quba qabu jechu akka qaama isi ta'e kanaafu waan dalagame san guyyaa san isinis taanis dhageesseeti jirti saniif kan isiin ergite maaliif marajaa isiin silaa waan marajaa hedduutu jira isii birallee garuu ammaaf isiin waan argamneef marajaa gartee hanga shoorti gabaabaa takka isiin argamneeti jirra yoo kanaa ol gartee marajaa baasaa keetin taate micoona daadii sanis dhufuu mala yoo kanaa ol isiin ergiteeti jirti amma marajaa waan gartee shoorti isii waan fagoo jirtu jecha marajaa gabaabaa isii bira isii mana silkii dalee isiin amma kareefettatti waan isaan biratti wal loltii manaami waan isaan sodaatteef isii hojii wal quunnamsiistee akkasumaan isiin maaf bakka fagoo waan jirtu jecha ammas dhufuu hin dandeenyeesi sababa godhatte malee dhufuun walumaa galatti isiin dhufuu hin dandeenye dhufuu hin dandeenye si galee kanaaf jecha isiin nu ergite gamanumaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya waan jiru waa isinillee dhageessanii jirtanii dhugaan jirus kanuma haa dabalata farree viidiyoon kun haalichoo biraas ni gaa hawaasa biraas ni gaa waan isaan qaban waan gartee kommantii hawaasni waan jiru. Anaaf inni waa walii jabina fakkaata. Dhageessi waan kana laaltee waan irraa hubattu gaa namni waan nama takka nama adda baasuu barbaade waan hin goonees hin qabu aarsaa meeqa kafaltee isaan kan wal lolchiistee jirti garuu gamanumaan waan kun hin tasaakkaafnee fi mul'isnee baasneeti jirra beetee dhugaa baasneeti jirra. Kanaafuu ati gaaboo maa kongoraa garuu dhugaan beeti jira isin akka deebitu abdiin qaba. Kanaafuu galatoomiin isin jaa. Thank you. Adileen galatoomaa. Wallahi biliti yaduna galatoomaa. Thank you very much. Wayne hordoftoota kiyyaanii hedduun gammade wallahi dhugaa dubbachuudhaaf qeematti hin gammanne. Dhugaan kun bahuudhaaf hundinuu gammanneeti jira. Hordoftoota kiyyaa. Allahu akbar wallahi biliti yaduna gammade. Barreen gammachuu keessa bichoo lamaan dha'uu deema. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Gammachuun fixannee dhugaan kun bahuudhaaf gammadeeti jira. Hedduu gaanuu dhagaameeti jira. Wallahi hedduu takka nu miidhee adda bahuu isaaniif hedduu takka nu miidheeti jira. Garuu amma alhamdulillah gammanneeti jira. Namni gammadee akka malee ta'a. Sorry difama inni miira keessan galii miira keessaa bahi. Bakka ammaan tana wani dabaree garuu dhugaan bahuudha wannaan beetee kanaafuu dhugaan beetii jira gammachuu teessii baasa. Difama godha miira keessan galee hordoftoota kiyyaaniin gammadee waan biraatti gammadee osoo hin taane annicha yoo na dhiiftee deemu taate malee teete malee haqni jiru bee jira dhugaan jirtu kana bakka ammaan tana. Fakkaatu hambarraa onneen toosii maaliin jaalanne yaada garaa kootii
takasindo ifanne ni betala khoto akati wal barre yosita te male anwani rampane jente gar jabenyan kopato nadife tinga jalalati nolne to nadete warran wajji gammacha warra gartiin wajji rakacha yero gammachu leen wajji tur yero gaddalle akkasumas wajji tur kana wajji gammachu xiqqoonnaa fi mira keessa baay'ee gammachuun asii viidiyoo kan turre yaana Gammachuun asoo jira bar gammachuun mira keessa baay'ee maaliif gammachuun takka takka beektaa ifa obboleetti gammachuun ol fuudhee akkaan ol fuudhan beeku wallahi gammachuun miicoo laata lafaa godhee maaliif haqni naaboo kiyyattiin gammadee haa ta'u immoo garuu hannichoon viidiyoo kan inni agarta hannichoo please viidiyoo kan inni agarta akkaataa viidiyoo kana agarteen bikka jirtu baatee kanaa dhuftuun barbaada taayitiin si eeguu jira furtoonni tiyyaa akka fudhattee deemtanii beeyta hedduun si jaaladha osoon si jaaladhu na dhiiste lafatti jaaliif jettee namaa futee osoon sitti himu jiru kanaafuu dhaamsiin hordoftoota kiyya isin dhaamadhu viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan facaasa isinillee dhiifame isin gaafachuu barbaada baay'ee dhiifame isin gaafachuu barbaada bakka walumaa galatti haannichootii fi waa'ee gama kiyyaatii fi saayiboota kiyyaatii fi namoota hedduutu gaddurra jira anuma wajjin dhiifama nu godhaadha ammaan tana maammee lakkoofsa maammee sanniin qaba barraa isii hojjolee saayibaa sana amma hunda waliin galaan kaasu beeytee annichoon ilaal yoo viidiyoo kana agartan viidiyoo kana gadhiisneeti akkasitti isaanillee viidiyoo kana laalanii maammee saniif dawwalee faamilee keenya maammee mucaa saayibaa saniif dawwalee lakkoo isaaniin qabaayite akkanaati maammee wanni kun cufti kijibaa soba annichoon akka isin jettanii miti isaaf dawwaleeti jechuudha akka inni annichoo wal nuqunnamsi innummaan akkasii garaa hojii baatisan kanaaf ishee adda baasu fadhanii isaaf obboleetti isaa manaa darbanii baasan san isaaf dawwala obboleetti teenyatan gaafa wal agarru ifi alaa nam bisinu ni jin rifta rabbi wal nu agarsiisu rabbi yaa rabbi wal nu agarsiisi dawwaluu fi ammantan dawwaluu fi takka gallee dawwallaaf baqa gallee maammee dawwallee hordoftoota keenya uma wallahi walitti dhufuu keenya kaameeraa qabanneetiin isin naafisinu yoo walitti dhufnu taate annicha immoo yoo sababa biraa qabaatte kana achi anis wallahi irraa hin muradha yoo immoo sababa kana wanni kun kijibaa kun michoonis dhuftee wanni hundi soba ta'uu viidiyoo kana gadhiisnaaf yoo kana agartee annichoon hin dhufu jettee didde taate annichoon anaa hojjeddabuudhaaf sababa barbaaddi malee nan jaalattu na sobdiidha bakka kana boodaanis jaalaan isiniif qabu lafa kaayatiin irraa muradhee naamusa qiyyaan ta'a bakka garaa kiyya dedde okay hannichoo yoo kana jaalatu taate kuno ragaa qabatamaa wanta godhatamiif ammallee gurbaa mana silkii sanillee bira dheeyne viidiyoo waraabbachuun keenya ragaa lama dama barbaade jechuudha mucaa mana silkii wallaa katisan bira dheeyne wajjin ni danda'amaami ni danda'amaa wajjin dheeyne jettee kanaafuu hordoftoota keenya walumaa galattu ammaan tana yaanu wajji bakka ni ana viidiyoo itti aantu akka isin deebinutti nagaan nuuf turaadha ammoo warri chaanala kanaaf haaree taatan subscribe godhuudhaan like share godhuudhaan live kiyya kadugaa mudannoo kiyya takka illee kan isin handoosin bika kaameraa ol qabu intaan cufatti ol qabee isin waraabu jira maaliif yoo irraa barattan jeetuma jechuudha akki na mudate kun akka isin mudanneef bakka walumaa galattu kanaafuu hordoftoota keenya nagaan nuuf turaadha annichoon kana jaalatu taanaan hin deebitinaaf naaf jirti yoo kana jaalatu taate jechuudha dhugaa kana agarraan kana biran kuttu yoo immoo kana hin jaalanne taate sababa barbaaddi bakka walumaa galattu fitadhaan kanuma annichootti daawwattootaa fi hordoftoota keenya egaa namni tokko dhugaan nama jijjiira malee namni dhugaa jijjiiruu hin danda'u waan ta'eef dhugaan gaa isi jijjiiree akka gartee gama farree deebisu hawwii keenya gammachuu teenya kanaafuu galatoomaan isiniin jaa warra viidiyoo kanaaf gartee haaree taatan subscribe godhaa share godhaa akka hundoo godhaa galatoomaan isiniin jaa gabaa kiyyaan isitiin haasa jira argammachiitiin jira isi akkana baasa kana sababa michoo adda asitiin arganne amaariffaa malee oromoffaa dilas hin dandeessu afaan oromootiin nagaa fayyaa gaafadhumi nagaa fayyaa gaafadhu hordoftoota keenya kana kiyyaa fi kannichooti ilaal isaanii sababa isaaniitiin nuuf rakkaachisaa jiranii rakkoon kun furmaata harkatii afaan oromootiin warra hin beekneefis yoo dandeesse yaalimaa afaan oromoo dubbachuun sodaattii bakka ni barattamaa afaan oromoo ni barataa Naaraniin baradhaa ganaa. hai ni beekta
خد فرز Ayyee maal hin jaa. نجيا فيا قفدو Eenyu? أردفتوتا Arrataa. خيسوبا فيديو من يا كرتاي من ورا بجراني نجيا فيا قفدو أصلا يتو دي جرتي ندي بيتا قالوا لا نبيتي أبو أروي فاني بيتي نسوداتي Amaariffaan haasa'an bakka. እሺ በቃ ወርቱ ተከኛ ዲሳዳ ወልማ ገለቱ ኦሮሚ ፈናስ በርሲሳ ወጂ ጅራ ከና ቦደ ወሊን ደምና ሳዋ ከናኑ ናፊየንቾ ነምኒ ወልፍ ደ ኢሲዳ ሳይበ ኺያራን ሳው ኤገ ሳው ፍነቾ ሳውበት ሳይነ ኺያ ኢሲኒ ሳውዳቴ ሃንቾ ነሞ ከና ገርቴ ዮ ኢሲን ነመነ ወኒ አፈን ጅርቱ ናፊየንቾ ጅዱ ኢራይ ሙሩድ በቃ ኒስ ኢሲራ ኢሲኒ ነራ ሙሩጭ ቀብዲ ዮሞ ከና ገርቴ ዴቢቴ ኦንንቲ የበናደ ኢሲና ፈንቾ ሲበናዳ ነይ ሀኒቾ ካየች ይህን ቪዲዮ የምትወድ ከሆነ ትመጣለች አይደለ? ካልወደደች ደግሞ ትቀራለች። እርግጠኛ ነኝ ትመጣለች ደግሞ እና በእርግጠኝነት ሀኒቾ ይህንን ቪዲዮ ካየሽ እባክሽ እንድትመጪ እና በጣም ነው የሚወድሽ። አዎ እኔ በጣም ነው የሚወድሽ እና ባየን ጃለዳ ገሩቱ ያኒ ገሞቹ ከሳን ጅሩ አንድ በዲው አንድ ሱንገ ወላይ ማረከ ከወጣ እና ኒ ዱፍቲ በቃ ዱፍቲ የት ነብዲ ከበ ቪዲዮ ከና ገርቴ ከልማ ፎል ማገለቱን ቪዲዮ ከና ሼር ጎዶ ላይ ጎዶላን ፈጫሳ ወደንጊ ያዳሩት ተከኛ ቻ ወቃ ወላ ገራ ከና ቦደ ቪዲዮ ከና ቦደ ምጫለ ሰው ያወሰረውሰን ማለት ካሜራ ዲስታሳ የሮ ባየ ካሜራ ሰዳተን ነው ስልኪ ጀነጀነ ጅርታ አስመነ ፍርት አንተ ከለለ በቃ አውርቱ ተከኛ ወላ ገራ ወልድ ብና ያሳ ቻው jaalalaatiinyatti hedduu hinaafan osoo wal jaalannu gargarnu baasan wal jaalannaa addaan baanu wajjuma